Hi guys, jirtu Oromoo koo qaarii bakka jirtetti nagaan Rabbii isin biraa jiraatuun isiniin jedha. Warroonni maatii kee taatan guddaa galatooma, warroonni immoo maatii kee hin taane subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a isiniin jedha uummata qashtii. Hin beektanii maaliif jennaan gaafillee baasuun hedduu natti ulfaate. Dalagaa wajjiniin yeroon dhabee gaafii yoo baasan deebii wajjiniin haala sanaan yeroo nama gaafata waan hunduu jechuudha. Dhugaa Rabbii yuutuubara hojjechuun hedduu takka cima sanaaf baasuu hin dandeenye isa sanarreedha. Injiraa miti akkanumatti immoo zim jedhee wanni tokko beektanii waan nama gammachiisu waan uummanni irratti jaalatee gara fuulduraatiitti chaanaala koo akka guddatu inshallah abdii qabaadhurre ammatti garuu yeroo naaf mijataa miti jechuudha. As dhiyootti immoo naaf mijatee waa bareedduu hojjedhee waan Oromoo gammachiisu anarree ammoo waan na guddisu niin hojjedha jedhee yaada. Kanaafuu warroonni maatii kee hin taane subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Warroonni maatii kee taatan guddaa galatooma. Like share hin dagatinaadha. Viidiyoon tuni kutaa sadaffaadha. Meen ilaalla ergati jechuudha. Haati ishee barbaadamtee dhabamtee inni illee barbaadamee dhabame akka carraa indaalki barbaade isa argee jira. Waan inni jedhurraa hedduu jechuu hin danda'u. Anummaan isiniifanii ka jechuudha. Maal jedha seetanii haadha shiitii jedha. Waan haadha biddeenaa taateef maqaa useechaa jirti malee miilatu dhukkubaa. Miilan naasukkuminaan jettee miilan sukkuma fi jira malee wanni biraa hin jiru. Ani nama guddaadha, nama biyya irratti ollaa irratti kabaja guddaa qabudha. Ana nama guddaa na xiqqeessite waan akkasii zibaaziin kee akkasii haasa'a jechuudha. Akkasii garuuti viidiyoon tuni kutaa sadaffaadha. Mee xiqquma ishee viidiyootti isinii banee kan sanaa booda sagalee kootiin isiniif hiikaa hedduu viidiyoo namaatirree akka keessa galchan hin ajaju dhaabbatichi waan ta'eef ani immoo rakkadheetuman haalallaa jedhee hojjechuutti jira isiniin jedha uummata kiyya. Mee ilaala እኛነች እኔ እንዴት እንዳሰበችው ራሱ በጣም ገርሞኛል። ሰው እንዴት እንደዚህ ባሉን ይጠረጥራል። እንደ አጋጣሚ መጣች። የልጇ ቤት ነው። እግሯን ላሻት እግሯን ወለም ብላት ነው የመጣችው። ከዛው በወለም ብላት በመጣችበት እግሯን አሻት። ሌላ ምን አደረኩ? ምን ጥፋት አለብኝ? እስቲ ምንም ጥፋት የለብኝም። እንዴት እንደዚህ እንደጠረጠረችኝ አላውቅም። እውነትም የእንጀራ እናቷ ስለሆነች ነው እንጂ እንዴት እንደዚህ አይነት ሀሳብ ታስባለች? እኔንስ ራሱ እኔ በጣም ትልቅ የተከበርኩ ሰው ነኝ። እሷ ይሄንን አይነት ጥርጣሬ መኖሩ በጣም አዝኛለሁ። በጣም 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 ነው የገረመች። ስለዚህ ይሄን እንትን ለማለት ነው እኔ ራሴ ካንተ ጋርም የተገናኘሁት። አይቼም አላውቅም። ኪጂባ ጉዳ ደገፈዳ ነውር አስተሳሰብ ነው ያሰበችው። በሩ ለምን ቆለፋችሁ? አንተ ራስህ እኮ ለእሷ እየወገንክ ነው ያለው። አንተ ለእሷ እየወገንክ ነው። እኔ አሁን እየታየኝ ያለው አንተ ለእሷ ሶባይኒ ሰው ደገፈዳ። እኔ በሪ ቆለፍ አይቆለፍ በዛ ሰዓት እንዴት ነው የማስበው? እግሯን ወለም ብላት እንደዛ የወደቀች አፋፍሰን ያስገባናት ሴት እኮ ነው። አምኔ ኦልፉኔ ገልቺኔ ጀቻ ጅራ ቤክተን ባኔ ገልቺኔ አፋፍሰን ይዘናት የገባ ነው። የወደቀ ሰው እንዴት ነው በር ቆለፍ ካልቆለፍ በዛ ሰዓት ድንጋጤው ራሱ ስንት ነገር ነው የሚያስደርገው። እንዴት አወቅ እንደው አንተ ከውጭ መውደቋን? ታዲያ ስንት ጎረቤት አለ አይደል? እንዴ ሲጫጫ ሰምተናል። እንዴ ወጣ ነው ይየኔ ባኔ ፉኔ ይዘን የገባ ነው። ብዙ ሰው እኮ ተጫጫሃል። እናንተ ሌላ ነገር አሰባችሁ ነው እንጂ። ኦኬ akkas jedhe laalaa yoo isin hiiku baay'ee tokko miidhamtee jedhe qaamneet afaafan qabneet ol galchinee jedhe baay'ee tokko akkamitti edaa lafa dhooftee ol galchee jedheen indaalka jechuudha. Fixachiisaa jiranii dhugaan afaan qaban funyaaneen dubbattii jedha Oromoon gaafa mammaaku jennaan gorabeet ollaan iyyeet yoo jarri wacu dhaga'ee baadhee ol galchee yeroo sanatti barriin cufaa haa ta'u banaa haa ta'u waan yaadadhu tokkollee hin beeku jedhe. Argitanii jirtanii akka miilan deemanii haati keenya ol galanii saniifananii sukkuuma ofii deemee jedhe jechuudha. Mee akkana siqeetan allaala amma yoo viidiyoo inni itti argisiisu waan inni godhu
Walilalla. Walilalla video. Ayyee amma viidiyoo itti argisiisaa yoo inni viidiyoo itti argisiisu immoo hudhee qaba jechuudha eenyu sawwaree jedhe. ይኸውና እስኪ ይሄን ያው ኖ ማን የቀረጸው? ይሄንን ማን ነው የቀረጸው? ምንም አላደረክም አይደል? እኔ ነኝ የቀረጽኩት። አንተ ምን ስለምክ ነው የምትቀርጸው? ምን ስለምክ? akkasii qabamee jira jechuudha. Argitee eenyutu qaarratsee hin tuqne maalodha haadha cabdee ullaan iyyee jinnii maaloo jechaa ture jechuudha. Haasaa baay'ee haasaa hedduu takkanan xaffashan hedduun of na jibbisiise beektani. Sanaaf jedhee ofirraa dhiise akkasitti jechuudha. Waan akkanaatis hin jira. Fakkeenyaaf maalan isiniin jedha. Warreen kun biyya hambaa keessa as bakka kanatti wanni nani fideef maalidha namoonni hedduun akkuma jaalalli jiru jibbi jira jechuudha. Eenyuma birayyuu akkuma jaalalli jiru jibbi jira jechuudha. Garuuti jaarsa kiyyanan jaaladha maqaa bakka kanatti hiriyaa tiyatu naa gale hiriyaan tiya maallaan jette seeta yeroo baay'ee lafti koo maqaa kiyyaa fi maqaa micayyoo kootiitiin bitamee jira. Lakkii otoo as jirtu maqaa keetiin hin bitamu maqaa micayyoo keetiitiin bitamuu hin danda'u. Nisiisi obaasii kijiba yoo ni jedhu na didde jechuudha. Na didde biyyatti galtee jechuudha. Osooti baatii lama hin taa'in akka carraa ulfoofte. Gaafa ulfooftu ulfa baasi jennaan gaa nama waggaa 10 biyya Arabaa keessa taa'ee intala waggaa 16 olii qabduudha. Hin baasu jettee lolli isaanii sanarratti manatti gatee biraa deemee waa hedduutu jira jechuudha. Gaaf kaanitti teessee kophaadhuma baatii lamattis baatii sadittis odoo dhufee uffata ofii qayyaratee deemuu jechuudha. Mana ishii waggaa 10 biyya Arabaa keessa itti teesse guyyaa ji'a 8 irra geessu mana duraaniyyuu mana ni gurgurree mana biraatitti jijjiirranna jennaan hin dide jechuudha. Hin didde isheen mana koon gurguramu nan du'a malee jette. Sanaa booda dhufee gaafa dhufu ulfa ji'a 8tiin jirti da'uu geessee jirti. Intalti baadiyyaarraa karaa magaalaa Jimmaatitti mana barumsaa kutaa 8ffaa barachaa jirti. Waan isin dhibu waa hundumaa jireenya koo maan jedhu sirreeffadhe gaafa jettu bayi mana koo keessa manni gurgurame jedheen jechuudha. Argitanii kanaafuu jechuudha waniin ani isinii fideef of eeggadha. Eenyumarrattuu inamanina. Eenyunni jechuudha. Eenyumaayyuu obboleessa keetis abbaa fees yoo ta'e namni hunduu gaafa jiruu ofiititti seene si yaadatu waa'ee jiruusaa malee. Kanaaf abbaatu of mara jedha. Boofti wanti obboleettii teenya tanarra ga'e isinirra hin ga'ini. Amma waggaa 6 guutuu biyyatti galtee waggaa 6 guutuu jechuudha. Waggaa 8 Saawudii hojjettee waggaa 6 guutuu ammoo biyyatti galtee haadhuma ofiitti irratti of amantee osoo jettuuti qabeenya guddaa dhabdee dhabuurraan kan dhiisuu afuu immoo tarii barbaadamtee kaanii argamti. Yeroo gabaabaan booda haati as buutee dhabamuu ishii birriin kaffalti. Birrii kaffaluun hin danda'a. Garuu odoo ishiin naaf argamtee jetti. Viidiyoo isiniif waraabeen jira. Viidiyoo lammaffaa irratti argitanii jirtanii waan akkasiititu jira. Rabbiin nu haa baasu waan akkasiitirraa nu haa oolchu. Waa hedduu takka biyya keenya keessa maal akka ta'u hedduu maaliif jara kana baay'ee tokkoon dinqisiifadhe. Waan magaalaa Finfinnee keessa jiru isa kanaan alatti jechuudha. Warroonni hojii barbaaduudhaaf biyyaa ba'anii yookaan fi magaalaa Finfinnee keessa dargaggoota hedduu jiran beektanii hojii barbaadan jedhanii warroota waan biraa keessa gashan fa'aa hedduutu jira. Sansaffaa barattoota ni baranna jedhanii manaa ba'anii haadhi fi abbaa isaanii ni baratanii mana barumsaa jiran ijoolleen keenya jedhanii eeganii isaan garuu bakka isaan jiran bakka biraa. Waa hedduu jechuudha. Wanni biyya keenya afaan Oromootiin nun hojjetamu baay'ee warra haala kanaan hojjetu kanatti warra afaan beeke waa baay'ee irraa barataa
warri ilmoo qabdanillee ilmoo keessan to'adhaa. Waan akkasiitirraa rabbiin nu haa oolchu isiniin jedha uummata qashtii kiyyaa. Akkasii laayik gochuun dagatinaa. Komentii naaf kaa barumsa isiniif qaba jedhee isiniif fidee fayyaa nagaan dhabinaadhaan isiniin jedha uummata qashtii. Baay.